fikra anke gaariidha. Wanni nu godhuu qabnu wanni amma dhabne isa ilmi shar'ii dhabne du'aatan dhabne masaajidan dhabne wanni nu dhabne leenjiidha. Karaa leenjiitiin saffisaan tarkaanfatuu dandeenya. Yoo dura tawciyaa goone dura akka rakkanne akka bakka malee jirru uf barsiifne kararra akka hin jirre ofitti himne gara tadriibatti yoo galle immoo karaa gabaabaan bira fooyyessuu dandeenya. Karatti deemuu dandeenya jedheen amana. Waa'ee Sheek Riyaadiif hin jedhe. Sheek Riyaadhaan darsiin kenna. Kana ol wanni qaraan hin jiru. Kana ol wanni hafe hin jiru. An yoo itti haasaa bule tana danallee osoo haasaa bule wanna keessaa dhugumatti fakkaate yoo garaachana dhukkuba malee. Garuu yaanni ishee raayyaan jedhan baga rabbi fidelee baga kaasanillee dhibeen maan nuti qabnu isa kana yaada ofii ishee raayyaan deebiin itti haa guutanii deebiin kana jedhanillee lafaa kaayanii haasa'uu qofaa miti borurraa itti yaadanii waan kana haa barreessanillee haa barraa'ullee irratti illee hojjetuun dirqama ishee raayyaati jedha. Namoonni kun waan jettan ani hin beeku. Wassalaamu alaikum warahmatullahi. Gaafii duraa saniif assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam. Gaafii Ustaad Raayyaa gaafate sanii fi waan natti mul'ate akka ilma keessanii tokkotti wanni guddaan yeroo ammaan tana silaan bakka nuti irraa waa eeggannu irraa gaafiin nu dhuftee beekne. Fakkeenya nuti dura laallannu irraa gaafiin tun as dhufte. Namni zabana kana keessatti mu'aaziniinis mu'aazina isaa qofa jabeesse. Tabiraa dagatee xaaximniinis xaaximummaa isaa qofa jabeesse. Abbaa madrasaas illee madrasaa isaa qofa jabeesse. Namuu imaama tokkicha harkaa qabu san qofa jabeessee walillee quba qabaachuu dadhabe. Walii mari'atee wal dhaggeeffatee ajaja kennuu dadhabe. Nuti gartee mataadha laallannaa mataa san jala deemna. Gaafa mataan tokkummaan qabaatiin gaafa mataan akkam taana jee akka gartee silaa ta'uu qabu san ifi hin tahin nuti gartee dhaloonni booda maal laallata kaja'u. Dhaloonni booda maal laallata kaja'u. Du'aattan keenyaa hangam takka tokkummaa qaban, hangam takka marii qaban, hangam takka walitti dhufeenya qaban. Rakkoon dhufturratti toltuu fi hamturratti hangam takka walitti dhufanii waliin mari'atan. Akka biyyatti nuti maal dhabne hawaasni maal qabaachuu qaba ture. Gooliin hawaasa gartee nuti qabnu hoo maal fakkaata kaja'u silaa arra beekaa fi hayyuu fi caaliman bitti qabdu jalaa birarraa jechuudha. Gaafii kana kaasuun gaafii nama gartee silaa sammuu keessa hunda jirtu waan nama hunda keessa jiru ture. Hayyee fuula dura yoo maal gartee gaafiin kun eega dhiyaate akkamitti irra dalagamuu qabaa fi deebisaan isaa maal ta'uu qabaa kaja'u san isanumarraa eeggannaa jechuudha. Baarakallahu fiik. جت خير غيث اليوم جزاكم الله خير. أبو صابر ما شاء الله. شيخ رياض عصيري كسن أجلسوا يو دقيقة تكون لكن. سندبنا سنيك النار. أستاذ رأيان الله يفتح عليك يعني الله يعني يحفظك ويعني ربي سنهاتيسو وقافين دكتور عبد الجليل جلاني دبين أمو إجيتنا بكجرتو حوازني نو أكيد أجر عالم سن كيسة منازلين تنا نمني أرجتو إسي سنيفي دعاة والإنجيل تنام حقو نمال أبنيم كوني أكمل سياتي كنا نياتي سجال كم نسا مال أبني حوازني نو دعوة نقول نكوني وفيت دعوة قول جرا حواس الدعوة قول تنجرو داعين قول كون شفت سا وفيت قول جرا مالي نمر أكب أنجرو إرجان نما بيرا جاي أنجرتو لفرق ما قبو أنجرن حوازني بك إني إيجونجرو مالك إن مالي والجافنة بدأ دعاء كان تكوزي وي ميدا ميسنة وي كراو وي توري وي نو أرجمتي يا دجتو نكيسة أمامه سواسا نرى ولي دفنة يجاكرتي مال أبنم مال أرجعني وسنتان دعوان تين توم ما ديمو ديدة كويشين نراكان ما نمني جيرة ما أبي ما أمني كومنيتين أو سو القرآن نكنا تيمم أو سو حديث نكنا همم مزيد قوتني الصلاة جيرة منجرو أكجرو تجرتي والنفالا نمو أزيجايا يكانت والإسلام هسيلا كوني بعد جالنا الإسلام وتكانوا يا جدني قرر الراكبة تنتهي يجتدبي إيسا سو دعوان تينتو لكم نسي إيسا تبدي راكاني جيتا سكنتان كينكم كيرات فكان إذا دعاني كينكم مال لوز قد مال كيس ساقاتي وني دعوان تينت بكا قودة أبديف كرا الرابط ديف كجت راكاني جيتا wantoota san irraa kaanee waan amma tuttuqamaa jiru kana tuttuqoo turre maal dhabneen waan guddoo gaafii guddoo
Gaafi guddoo kitaaba guddaa itti kaa'uun barbaachisu lafa keettan. Maal argannee harkaa qabna? Maal dhabnee harkaa qabna? Du'aata dhabne nu haqiiqatan nama da'awaa godhu dhabne. Nama da'awaa godhu hin dhabne. Nama salaachisu hin dhabne. Maziinni guutu, sheekotiin guutu. Walaakin wanni nu dhabne nama gartee faqadna imaama al-qudwa. Nama namaan deemu dhabne hawaasa kontirool godhee ka'ajan. Kayoo inni dhaabadhaa jedheen bakka jiru namni harka ol qabatee dhaabata. Kayoo inni taa'aa inni jedheen namni taa'u. Kayoo inni argitee wanni akkanaan taatu ittiin deebiinaa en kulliin bayaadhiya keessatti ummanni jala deemee waan inni sheekota keenya kana jedhe doktorran isin agartan ulamaa guguddaa nu qabnu kan rabbi nuun faayee kana kan isin agartan kun fatwaa fedha yoo isaan godhan abbaa kanaa namni jedhuun hin jiru jechuudha. Faqadnaa qaa'ida al'aam jecha nama ajaja godhu qaa'ida guddaa ka biyyi isa jala deemtu dhabni du'aata keessaa. Kanan nu rakkise kanattu daawaan ta'e wanni deemuu diddeefisa kana. Tokko kana. دعوة نقول تنتا وما قولوا مالي دعوة حواسة كيستي حواسة ولي هداك أبدومي وننو أبنك هنا فقدنا الداعي القريب من الناس نما قرتي أمتا تركو أمتاتنا فلا اتقلوا كابك يسين أبدي كرشو كيو يسين أبد وان كان نما هوبة أبنك كتابه ممالي إما كتاب وان سنفيس أنجر أكوبا يودا بالي مالي نمر اللي ما بربا دابر إنه كبر اسمع فقدنا ثقة الواقع نما قرتي يرو كيسا جروتان هو بس دمني حواس دعاتا كيسا إمام من جرو كون يرو مان أنجرو تنو يومي مالي سيل عن وني أنا ما كيسا زبن أنا ما كيسا كون 20 century we are in 21 century كيسا جرا سيل عنين كون زبن أنجرو كون زبن مدر صحاب آسني والفكاتا مو جيرا مو وان جيرو جيرا مو مالومان كينا مالين وكان أبني وانتوني أبني كان أستاذ رايا دعاتك إنك يستكون أبمي وانبا يواني فقدنا يعني أكاتا حواس جيلي أما جلو كان نيو جنريشن والرحارة ولا فجلو كان درقا جيسا كان نما إساولين حاسة إسهبتيسو أبني وانينو أبني وانبا يتكالما متي مال أبني مال أرغنين عالمان هنكمنا دعاة هنكمنا شيخوت هنكمنا وانين أبني وانتوتا كنا وان باقي مقارا هودان دينا روح الرحمة في كيسا أبني أكا مجتمعات أكا حواسا كيسا أفان كان دبتو أكا حواسا قدا بيا سنجرو كيسا تبيتين سن تربينون كنسان كارتي تشوفوا منانو باير راديات كباكبت علماء نسا كيسا قوتي جرو كيسا مال أبني ثقة أبني بر ولدت أمانتيني دبمتي ولدت نمني كوفن قبل شيء كغندغاني كوفن قبل كغندغاني كوفن ولدت فقدنا الثقة فيما بيننا ولدت أبي تواصلة جر بين المساجد والأسرة والشباب الدو حواسة الدو دردرة الدو أغرتي مسجدة الدو ماتي هدان لافا وانت إف ركون نقبت تانا دعاتك إنك أنا بدأ دميسيني waan anqate wayii waan nu keessatti tabalaashe jechuun nu keessatti bade wayii yoo jiraate isa kana agartee waaqa qajeelfannee da'awaa kana badaa bakkeen nu keessaa ganne waan kana waan jedhu wal yaadachiifnaadha malee waa arganneetii miti waan nu toleetii miti biyya kanatti illee kan biyya isin dhuftanii nu argitan tana biyya teenya ta'amma ta garbii ta jiru tanallee amma nu keessattuu hawaasni biyya kana jirru hawaasa distrow ta'e jechuu dandeettan. Gap generation family walwallaaluun warri duraan lafa kana dhufee fi ijoolleen amma jirtu addaan cituun eegas egartee afaan wallaaluun aadaa wallaaluun amantii ofii wallaaluun daameejii gurguddaa biyya kana qabate kana keessatti maal taanaan nu dhibee tattaafii haa goonu amma humna walii haa taanu gara jiru maraa harka keenya kana gara tokko deebifne waan amma isin gaafattan kana barbaadu jirraa hin arganne wanni dhabne waan baay'ee tanaaf deebii isin harkaa qaba keessattuu nuu kennaa warri biyyaa waan dhabne kana dhabne jedha isa kana irra dawaa barbaanna kaan asii order goona kaan biyya arabaa yoo jiraates biyya adda addaa yoo jiraates dawaa qoricha kana walitti fidu nurra jira rakkoon teenya guddoo jechuu barbaada galatooma alfaadha barakallahu fiikum wa akramakumullah haganuma itti dabaluu barbaade oomishayni doktor Abdul Jalil jedhan irratti xiqqoo isii rakkoon teenya tana fakkaatti waan jedhu barbaadne. جزاكم الله خيرا. مدانا مبارك قني والنجدة دبلو جرو جت تكا قف إسني دبلتي إسني كنان نمركو كإدو جرو بيك وان بيت لفجرو إسنتو بيك وان ميديا كان الرام متكون أنجتشو بربادي وان قمنك ميديا كان الرد
namni ta'asiira godhuu danda'uuf hawaasa irratti dhiibbaa uumuu danda'u guyyaa sagantaa wayiitiif waamame qofa. Guyyaa qabatee guyyaa waan hawaasa kana jijjiiruun qabatee sagantaa qabatee sagantaa ammiyyaa takka qabatee nuun dhufu. Tanasumaan Ustaaz Raayyaa haa of keessatti naa qabatanii barbaade waan dhabne guddaan amma namoonni silaa dhiibbaa uumuu danda'u namoonni namni 10,000 15,000 10,000 10,000 jala taa'uu danda'u gaafa sagantaa ijaarsa masjidaatii fi imoo irratti eebba ijoolleetii fi qubsiisaa sheekaa qofaaf sagantaa saniif itti bilbilamee akkasiin san ta'urra osoo ji'atti guyyaa tokkollee ta'e mooduu agar dhaabataa wayii qabatee waan dhabne waan kana dhabne akkamiin argannaa irratti nu marachiisuuf